الشمار كفون هربطوتا في داوت تورميا جلوبال ميديا ودو ساكنا قبل إرام ودو ولينا نفسا قداتين درا درسون ودو هنرفوتا gaazexeessaan Guyyoo Waariyoo gara OMN deebi'uu akka murteesse beeksisee jira. Marii gamtaa Awurooppaa United Nations waa'ee Itoophiyaa keessatti lola naannoo Tigraay ilaalchisee walgahii taa'eera. Qaamoleen naannoo Tigraayitti wal waraanaan sarbama mirgoota namummaa gurguddoo akkam yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamanitti lakkaa'amu malan raawwataniiru jedhe Komishinii Mirgoota Namummaa United Nations. Ejjannoon keenya loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran akka bahanidha jedhan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Gabra Masqal kaasan. Dhiheenya Jibuutitti godaantota galaanatti darbaman keessaa 20 kan ta'an du'aniiru jedhameera. Suudaan kibbaa xiyyaarri kufee caccabnaan daandii qilleensaa tajaajila kennuurraa yeroof dhorkitee jirti. Maayinaamaaritti yoo xiqqaate hiriirtonni 38 guyyaa tokkotti ajjeefamuun dhagahamee jira. Amma oduu tokkoon gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo gara OMN deebi'uuf akka murteesse beeksisee jira. Gaazexeessaan beekamaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork erga turtii ji'oota miidiyaa irraa fagaateen booda gara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork deebi'uuf murteessuu fuula Facebook isaa irratti ibsee jira. Guyyoon gaafiif deebii weellisaa Oromoo Haacaaluu waliin adeemsise torbee booda Haacaaluun ajjeefame Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin cufuudhaan mootummaan isaa hidhuun ni yaadatama. Haa ta'u malee gidiraa hedduu booda kan hiikame yoo ta'u yeroo hedduu kanaaf miidiyaalee garaagaraa irratti gaafiin waliin hojjannaa kan dhiyaatee fi innis fedhii akka hin qabne ibsee tureera. Amma garuu sanbata dhufu irraa jalqabee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gaanfa Afrikaa irratti wal argina jedheera. Marii gamtaa Awurooppaa United Nations waa'ee Itoophiyaa keessatti lola naannoo Tigraay ilaalchisee walgahii taa'eera. Walgahiin kun akka godhamuuf kan gaafii dhiyeesse mootummaan biyya Ayirlaand yoo ta'u, Estooniyaa, Noorweey, Ingilizii fi USA'n rakkoo Tigraay akka qaama walabaatiin sakatta'amuu qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Loltoonni wayyaanee magaalaa Tigraay hunda to'annoo jala oolchaa jira jedheera. Yeroo xiqqoo keessatti magaalaan akka Shiree, Addigiraat, Aksum to'annoo jala oolchama jedhamee eegama. Loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa akka malee baqachaa jiraachuun beekamee jira. Gara Suudaanitti kan baqataa jiran yoo ta'u, kaan immoo harka keenya jiru jedhaniiru. Qaamoleen naannoo Tigraayitti wal waraanan sarbama mirgoota namummaa gurguddoo akka yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamanitti lakkaa'amuu malan raawwataniiru jedhe Komishinii Mirgoota Namummaa United Nations. United Nationitti Komishinariin olaanaa mirgoota namummaa Miisheel Baacheleet akka jedhanitti gabaasaaleen ciccimoo fi amanamoo ta'an sarbama mirgoota namummaa Itoophiyaa Tigraayitti raawwatamu naannicha keessaa bahaa jiraachuun isaan bira qaqqabeera. Kanaafis qorannoo mirgoota namummaa fatamtamaan ulaan banamuu akka qaban qondaalli kun dubbataniiru. Gabaasni guyyaa kamisaa bahee dhaabbata biyyoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa rakkoo nageenya Tigraay irratti mari'achuuf wayita eeggamaa jirutti. Baacheleet ibsa bahee irratti mootummaan Itoophiyaatti gaafatamummaa fudhachuu irratti ibsa baasee kan simatan wayita ta'u kanneen qarqaarsa godhaniif ulaa banamuuf tarkaanfileen fudhatamanis akka waan gaariitti ilaalamanii jiru. Adde Miisheel akka jedhanitti gabaasaaleen guddoon nama jeeqan kan haleellaa saalaa ajjeechaan hin mallee badii hamaa fi saamichi qabeenya uummataa fi dhuunfaa qaamolee wal waraanan hunda raawwatamuu nu qaqqabee jira jedhaniiru. Ammallee waraanni giddugala Tigraayitti adeemsifamaa akka jiru gabaasaaleen garaagaraa ni mul'isu. Kana malees ragaaleen amanamaan sarbama seera mirgoota namummaa idil addunyaa qaamoleen hundaan raawwatame agarsiisu bahaa jirus jedhaniiru. Ibsi kamisa Jeeneevaa irraa bahe kun fakkeenyota sarbama mirgoota namummaa na qaqqabe jedheenis ni eera. Isaan keessaas maddeen amanamoo irraa odeeffannoo argachuu ibsuun Addigiraat, Maqalee, Shiree fi Waaqirootti gurraandhala 9-10 gidduutti mormitoonni 8 humnoota nageenyaan ajjeefamuun hima. Muddee fi amajjii dabre keessa dirqiin gudeedee nama 136 hospitaala Maqalee, Aayidar, Addigiraatii fi Wuqroo gabaafamuun isaa ni himama.
Waajjirri isaanii odeeffannoo haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan magaalota Maqalee, Humaraa fi Addigiraatitti raawwatame mirkaneesseera jedheera. Kana malees gabaasni ajjeechaa julmaa fi sarbama mirga magaalota Aksumii fi Daangilaat keessatti loltoota Eertiraan raawwate isaan bira gahuus himanii jiru. Torban darbe keessas gabaasa Amnesty International baaseen ajjeechaan julmaa magaalaa Aksumitti loltoota Eertiraatiin raawwateera jedhaniiru. Xiinxalli odeeffannoowwan waajjiricha gahan kan marraa duraa akka agarsiisanitti wantoonni raawwataman jedhaman sarbama hamaa seera idil addunyaa kan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatameen qixxaachuu danda'a jedhaniiru. Akka ibsichitti yakki raawwatame jedhame kun kan raawwatame qaamolee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, TPLF fi waraana Eertiraa fi humnoota fi milishoota naannoo Amaaraan ta'uu ibsi komishinichaa ni hima. Kana malees aadde Miisheel Baachileet gaazexeessitootaa fi afaan hiiktoota naannichaatiin hidhaman ilaalchisee yaaddoo qabanis ibsanii jiru. Isaan keessaa gaazexeessaan BBC naannoo Tigraay keessaa gabaasu Girmaay Gabruu hidhaa guyyoota lama booda himata malee gadhiifamee jira. Dhumarrattis komishinariin olaanaan kun gama mootummaatiin waadaa galame hojiitti akka hiikamu gaafatanii jiru. Qorannoon atamtama walabaa fi bilisa ta'e taasifamuun kanneen akka raawwatama seeratti dhiyaatan taanan sarbamni ittifamuu qaba jechuun tasgabbii malee yeroo dheeraaf turra jedhanii jiru. Ejjannoon keenya loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran akka bahanidha jedhan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Gabra Masqal Kaasam. Hoogganaan kun turtii BBC wajjin taasisaniin jiraachuu loltoota Eertiraa mirkaneessuun lafa weeraranii jiranis gadhiisanii akka bahan kan barbaadan ta'uu himanii jiru. Humnoonni naannoo Amaaraa naannicha keessa jiranis gadhiisanii bahuu akka qaban hubachiisan hoogganaan waajjirichaa kun gama mootummoota federaalaa Itoophiyaa fi Eertiraan waraanni biyyattii naannoo Tigraay keessa jiraachuu deddeebiin haalaa turaniiru. Dhiheenya kanas gabaasa Amnesty International baasee fi ajjeechaa julmaa magaalaa Aksumitti loltoota Eertiraatiin raawwateera jedhe irratti mootummaan Itoophiyaa muddaa kan qabu jechuun qeeqee haa ta'u malee Eertiraan ammoo gama isheetiin gabaasa dharaa kana akka hin fudhanne himteetti. Dhiheenya Jibuutitti daddabarsitoonni seeraan alaa godaantota doonirraa galaanatti darbatamanii godaantonni 20 ta'an du'uun dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Dhaabbatni dhimma godaantota irratti hojjetu IOM akka jedhutti dallaalonni wayita dooniin isaanii humnaa ol fe'uu hubatanitti godaantota 80 ta'an galaanatti gadi darbanii doonii sanirraa daa'immanii fi dubartoota dabalatee godaantonni 200 ta'an akka turan illee ibsee jira. Godaantonni harka hedduun Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa akka ta'e amanamu kun Saudi Arabiyaatti hojii fooyyee argachuuf Yamanitti imalaa turaniiru. Hoogganaan IOM Antooniyo Viitoriin dhaamsa tiwutarii isaa gubbatti maxxanseen daddabarsitoota galaanatti erga darbaman yoo xiqqaate godaantonni 20 ta'an du'anii 60 kan ta'an haala rakkisaa keessa jiran jedheera. Daddabarsitoota kadhannaan isaanii saaxilamummaa godaantotaa ta'e kana seera dura dhaabuun wanta dursi kennamuuf ta'uu qaba jedhaniiru. Balaan kun bakka godaantonni naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa Jibuutii seenaniin gara Yamanitti ce'uuf dabareetti eeggatan kan qarqara galaanaa taate Obokoo jedhamtutti dhiyootti qaqqabee jira. Irra hedduun godaantota ulaa kanaan gara Yaman imalanii lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaaniirraa kan ka'e balaa kanaan miidhamuun hundi yookiin immoo harka irra hedduun lammiilee Itoophiyaa akka ta'an IOM irraa odeeffameera. Hoogganaan dhaabbatichaa damee bahaa fi gamtaa Afrikaa Muhammad Abdiikar ji'oota 6 darban balaa wal fakkaatan 3 qaqqabe godaantonni yoo xiqqaatan 70 ta'an lubbuu dhabuu isaanii ibsee jira. Suudaan kibbaa xiyyaarri kufee caccabnaan daandii qilleensa tajaajila kennuuraa yeroof dhorkitee jirti. Pirezidaantii Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir kaampaaniin xiyyaara kibxata darbe kufee caccabuun imaltoota hunda ajjeese tajaajila kennuurraa akka dhoowwamu ajajee jira. Xiyyaarri xiqqaan kaampaanii Supreme Airline Aviation balallii jalqabee yeroo gabaabduu booda baha bulchiinsa Joongilitti kufee caccabeera. Balaliinsa lammii Keeniyaa fi gargaaraa isaa lammii Suudaan kibbaa dabalatee dubartoonni 7 wajjin imalaa turan balaa kanaan du'aniiru. Pirezidaant Saalvaa Kiir dhaabbatichi tajaajila akka hin kennine yeroof dhorkuun tarkaanfii balaa xiyyaaraa utuu hambisuun danda'amu mudatu seera aviyeeshinii cimsuu duraanuu akka barbaachisu himaniiru. Saalvaa Kiir tarkaanfichi ofitti amanamummaa hawaasni xiyyaaraan imaluu irratti qabu deebisuuf fudhatameera jedhaniiru. Maddeen gama arganitti gaafa darbinu Myanmar keessatti
yoo xiqqaate hiriirtonni 38 guyyaa tokkotti ajjeefamuun dhaga'amee jira. Biyyattii keessatti yoo xiqqaate namoonni 38 roobii ajjeefamaniiru. Qaamoleen nageenyaa biyyattii akeekkachiisa tokko malee hiriirtota magaalota garaagaraa irratti bahan irratti dhukaasa banuudhaan himatamaa jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii erga fonqolchi mootummaa biyyattii keessatti gaggeeffame asitti guyyaa dhiigni namoota baay'een dhangalaafame jedhee jira. Meenamaaritti ergamtuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii Christine Skannerberger viidiyoo rifachiisaa ta'antu biyyattii keessaa bahaa jira jetteerti. Namoonni ta'ee sana argan akka himanitti qaamoleen nageenyaa hiriirtota irratti dhukaasa bananiiru. Gurraandhala tokko bara 2021 waraanni biyyattii aangoo erga qabate asitti Meenamaar keessatti hiriirri mormii gurguddaa fi diddaan mul'ateera. Hiriirtonni bulchiinsi waraanaa akka goolabamu gaafataniiru. Kana malees saanshuunsii fi hooggantuun mootummoota biyyoota filatamanii aangoo irra turan hidhaa akka gadhiifaman gaafatanii jiru. Fonqolcha mootummaa biyyattiis ta'e hiriirtota humnaan ukkaamsuu tarkaanfiin fudhatame sadarkaa idil addunyaatti balaaleffannaa dammaqseera. Waraanni Meenamaar garuu balaaleffannaa kana hin simanne. Namoonni roobii ajjeefaman hordofe UK'n jimaata dhufu manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimmicha irratti akka mari'atu waamtee jirti. Dhimma kanarratti USA'n tarkaanfii dabalataa waraana Meenamaaritti fudhatamu qabuun ilaala jettee jirti. Aadde Skannerberger akka jedhanitti erga fonqolchi mootummaa biyyattii keessatti raawwatame yoo xiqqaate namoonni 50 ajjeefamuun namoonni hedduun madaa'uun isaanii ibsameera jetteerti. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf isinii qabadhee kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.